Itti malee dhaggeeffannaa sirriitti tokko farti mootii tokko keessa nagaa kan koo keessas galtee ati viidiyoo gadhiifte kan koo mana irratti gubannaan jarichi na barbaadanii nan natti hin kennineeti. Keerus gaafatennaan dhugaa dubbadhu. Ani fatu waa walitti qabnu sin jiru. Waa jaalala achi kaayaa qarra deebii dubbadhu shi anillee waan jaalala keerraa damtaa qabu abiif jaalala keerraa damtaa qabu. Mataan dhaabbadhaan dantaa turan qaba waa koo deebisi bas. Qoftu. Ilaga waan namni dubbatu waan dhageenya namni akkamitti si faana haasaa qoy. Ofii dubbata. Naga koo barbaade akka koo dhaaba deebisi bas an jaalala isaa sin fedhu mataa dhaabbadhaa. Akka kan goonaa deebisi kaati tiitookii goonaa deebina akka kan keessi. Ay siif hin deebisan nyaata kottuka. Lawaan inni jedhee tiitookii 2800 yeroo 2800 hamma 300 geessisa sitti kennaan. Ati sobana dhugaatiin tu'aa softee jennaa waa keen argatta. Waa keen argatta. Wallahi tiitookii sana yoo fudhatte guyyaa borii dhaggeeffatu maalle kan yoo fudhatte guyyaa borii sin dhiisu dhaggeeffata. Guyyaa borii wallahi guyyaa borii qabrii ilahin. Ani yoo ta'e immoo nama jechuudha wallahi nama jechuudha yoo ma zimme dheedhe bakka ani sobaa hin jiraatu malee dhimma dhiiraan qabu walayyuu. Yoo barbaade nama waan sirriitti dalagee jira moo waan na wajjin dalagdee jira abbaate. Angga nama tokko wajjin wajjin kalladee kan bakka akkuma amma diittaa firaamillee kallanni wajjin kalladee kan birii maan irraa qabda ishee yoo barbaadde jechuudha. Oomtu waa sirreessaa deemna maallaqa barbaadde miti. Otoo dhimma maallaqa barbaadde maallaqa naaf deebisona akka kun dhiisu yoo birii shan taate iyyuu. Qalbii dhiisaati haqa dubbadhaa sadan keessanuu nama meeqasin dhaggeeffataa jiraati abjala. Amma rakkoon jiru haqa barbaadda yoo ta'e nama yoo maaltu dhufe maallaqa kee keeruna nyaatu jedhu miti ilaalan. Laa wallahi anyaatu dhiisi anuma guyyaa borii sin dhiisu keeru wallahi qabatti naaf hin. Anyaatu an akka kiyyatta yaada kennataa jira anyaatu itti waa achii addatti taree akka kiyyattan si jedhee woy. Hin kadhatiniin kaa waan. Kana jaalmarrootu bosonaa baasee nutti erge malee. Warra komentii dhiisaati wallahi keeruu kana jechuudha. Dhugaatu maallaqa kenne. Intala jaalmarroo bosonaa baasee tiktookii nutti erge. Sayyuu mucaan diina qaba bar diina itti duula diina qaba itti dawalan lammaa sirraa baasee inni siin kenne ammas itti dawalan mucaan diina qaba bar sayyuu diina jaraa sadhaa taa'u. Qoftu waan haasoftu sirreessi mucaan kun borodoo waa ta'e sababa keetti jedhama zim jedhe. Inni maal itti dawalamaa ollaree yeroo lammaas inni nu ifa dubbatu itti dawalamaa. Inaafaarti jechuudhaaf ammas. Waa'ee naaf miti wallahi. Miira wayisitti dhagahamaa raadis. Awwooy isa waggaa meeqa amma inni yoo annaaf deebi waan akkasii godhinaa qabu. Akkamitti bilbiluu itti barra akkamitti amma qoy maallaqa baafate maallaqa na biraa qabdu fudhachuudhaa fi tiktookii koo naa deebisii jechaaranni. Maal jechuun hin deebisuuf? Tiktookiin kan saamtii bar tiktookiin namni dubbisee asiin ga'e kan kooti inni jedhu yeella'u. Keeru. Amma miti irraa kai dubbadhu maallaqa on deebista moo deebistu bas. Miti irraa keeru. Maallaqa on deebista moo deebistu. Miti irra jirta. Miti irratti qabeessa. Alex gaafiin qabaan. Yaa kun oolaa miidiyaa wala jalaa baafame guddisi ilaali. Atumti dhugaa dubbattanii dhugaa keessanii naan damta. Ati bar isaan ofii kan kooti jalaa baasitti qayyarre malee kana tol basaa sawwalaa san finnee bar. Ani makka qoyee silkii tokkoon keessa galee ilaala. Keeruu zeenuu lama kan jedhudha duraan akkaawuntichi. Lammaffaa jedha kanuma irratti hin banne bartii tokkiin makoosa kana irratti hin banne. Inni siin keeruun hin banne jala seenee jedha. Kanaa miti wantichi kanaa miti. Sawwalaa ni meelii jalaa baasitti qayyarre san fidin sobiniyaatis bar silkii makoo tiktooki koo duraa fa'i keessa turte bara viidiyoo gadhiisaa turtellee ragaan ni jira. Bakka hariiroo qabdu turtanii. Tiktooki kee keessa ture jechuun ikkoo wal jaalachaatuma turtanii jechuudha bara. Qoftuun yaa mucaa. La siin guddisadhee dhaggeeffadhu kuma lama kun irratti gubannaan kuma kudhan si gashadheetiin itti kenne viidiyoon dalagaa ture ijoolleen illee ni beekan irratti dalagaa ture viidiyoo. Malee wanti miti. Wallahi dhugaa dubbachaa ta'e si naafa guddisee. Ishee gizee sana akka obbolaa'ummaa sitti moo akka jaalalaatti. Achumaan gubate. Warri diina isaatti hin dawwalin haame warri diina kan kootitti hin dawwalinaati. Na akka kunaaf kennuuti. Hin dawwalin akka kunaaf deebisuuti.
Tokkummaa. Alam mas dawalni gasti Isa sana yoo darba. shamarraniititti bilbilaan argaartaa laacha chiikota Bilbilillee sadantaa kan qabu akka barbaadu. Ootuu siin obsa qabaatte waa danuuta awwuma daranuu nu badhe bareeduma nu fee bara obsan qabu. Dhugaa rabbii akka inni taatirra. Kanas maallaqa konfederee maallaqa gorkaa fudhachuu fedhe malee yoo dhiisa waa dhiisa gabbaru jiru. Ilaalla geeffadhu. Namni qaafa maallaqa keessii deebisu obsitee dhaggeeffattee wanta jiru bareeyyii maallaqa sii deebisa malee. Inni akka namaa barbaada. Kan isinii meelii jijjiirtee jala seenten kan koona jala haqattee jirtii jedhee tiiktokiin naa fide gaafa sana kunooti. Asuma isin haqattee bichaan argee yoona. Kunoo laalallees beektaati waayee tiiktokii keessa beekta waan ta'eedhaa dubbisila. Ragaa isaa waliin. Echi erga sirrii muuf goote immoo akkamitti deebitee galte reeti? Gootee jirti isiini. Remove gootee akkaawuntii walirratti baname. Silumaan saayii bar dhugaa irra deemu mucaan malee. Imeelii jala jijjiirratti waan ta'eedha. Ammayyuu seena dhume. Duutaa yoo dhugaa dubbattee tamma. Ammayyuu. Asitti gaaffii qaba garan. Ilaa. Imeeliin dhaggeeffadhu walirratti banamee jira. Feesbuukaa kiyyaa fi tiiktokiin kiyya walirra jira. Tokkoffaa lammaffaa dhee banamee jira. Amma yoo tiiktokii kana gubee aat godhee dheengadda jedhu tiiktokii banamee jiruudhaaf. Sii galee? Amma yoo imeeliin Tutu keessaa walirratti banamee bara dhaggeeffadhu. Situ lakkoofsa namaa fuudhee walirratti banamee. Yoo walirratti baname inni naqaa fi isaaf dhaqa. Yoo feesbuukidha walirratti banamee jiraate sirriidha. Dhaggeeffadhu innuma dhaggeeffadhu innuma tiiktokii kan biraa keessatti bari siifin guddisadheen harka fudhee ture hin gubate malee innuma sana inni kan saa godhate amma fallimaa inni gara furmaataatti deemna. Ooftu dhaggeeffadhu. Wallaahi Oromoon illee gowwoomsitee waan feeten jechuu dandeessaa ana gowwoomsuu hin dandeessu. Warabbal kaaba ilma namaa tokkoon sodaaddoon akka jiru moo. Dhaggeeffadhu ilma namaa sodaatti dhifattee ani immoo siif hin gabbara du'ee hin bade malee maallaqatti fudhatta malee siif hin gabbara. Halas tiiktokiin aan deebisu taana maasalaama. TikTokin kiyya hin dhufa maallaqa dhabuu deemta. Yeroo tokko Maallaqa dhabuu deemta na dhaggeeffadha. Maallaqa dhabuu deemta TikTokii dhabuu deemta. Kanan sitti hima. Yoo TikTok isin immoo maallaqa kan keessa TikTokii ka'e dhabaa jirta. TikTokii banadheeraa uuman taana dhaabbatu. Ati mtaa akka namaa feete taanaa wallaahi guyyaa boriisi. Wayitu jira. Gamara maniitu walitti waanuma deemna. Ilaal tokkoffaan keeruu kana qabuu fi dura qoftuu waan qulqulleessuu qabdi keeruudhaan akkana godhi jechuuf. Dhugaa jiru dubbadhu. Jedhiin dhawwadhu jechuun ifeetami jedhiin wallaahi lazim jedhiin. Oma tokko illee haqee kan qulqullina hin Mucaala na obsiyan. Maayif hin dhaggeeffattu. Wanna dhokate tokko jedhiin fudhachuun ifeetami jedhiin. Warni ginatti kennaara maaliif viidiyoo gati cufadhee fi. Maaltu dhufe? Utuu ati maraattuu taate maallaqa mucaa kanaa fudhu hin jedhu nan du'a malee dhaggeeffadhu garuu waan asitti. Nama dhaggeeffachuu danda'e. Waa dhugaa tokko dubbadhuun barbaade. Akkaawuntii kana jalqaba situ bane. Jalqaba banuu kanuma lamman keessaa tokko bar kan jiru. Kan inni seeneen yookaan isatu jalqaba banee yookaan sitiyyi koodii kenneef. Lammanuma kana keessa jira jechuudha. Egaa ati lamman kana keessaa waa tokko dhugaa lafa keessa ilaa keeru. Ilaa ennaa waliin haasofnu gaafa akkaawuntii kanaa kennitu akkas ture amma guddifadhee natu baariyaalii baafate. Bakka anaa dhiisi keessaa naa bahii jettee karaa nagaan baay'isiisu. Miti tokkummaa dhaggeeffadhu innuma 2018 sana dhaggeeffadhu sagalee inni dheengadda baase suni innuma 2018 sana nan caqacaqni ofiif gowwaa tatee gowwaas nama godhini deeyyuusa keedha manuuti koodii himadhu deeffadhu nan dide deeffadhuun barbaadu. Karadheen deeffadhu sagalee isa sirrii ol baasuu dhisetu isa yeroo qalliif namni ooyyoo zimmedhe ol baase ooma ta'e wucciitii wayis narkaan qabu anis hirkaan qabu deeffadhu nan hin dide ergasii immoo koo godhadheen itti fayyadamu jammari maatii na barbaadan suree ture sanaa illee wal dabarsiisee jira. Sababni isaas maatii irratti wal dabarsiisudha malee waa biraa. Akkuma asirratti dubbattu kana madaamii waliin teessee akkuma kanatti dubbattee hojii hojjechuu deemaa jirta moo jijjiirta mala kan. La'umaayyuun jijjiirus alufii koon dalagadhasi ilma namaas wanti gashu jiru. Kanaafiyyuu haqa kokeeru yoo naa deebiste deebisi yoo dhiste immoo dhisi uummata fuulduratti si gaafadha. Haqa kun naa deebisu taanaan immoo afeeffala. TikTokii yaa ta'e kuma 88 qoy ittiin ol galee si agarsiisa abbaa tokko gabbuuse qoy. Hin qabaachuu barkii miti garuu. Dhaggeeffadhu. Haqa koo naa deebisuu qabdi ishee. Haqa ofii qofa barbaadu dhaggeeffadhu. Akka nama lolee fudhatu osoo hin taane akka nama haqa ofii barbaadu. Maafan kana daree waa qoratti kadhaan jaala duree gabbarummaa ilma namaa kana gubbuufuun jaallu ilma namaatti salaatu na jibbisiisaa naa.
Afaan kadhee guddatee. Giiftii namni ilma namaatii salaati siin jedhen jiru tasgabbaa'i rabbiin sodaadhu. Ila akkati itti dubbataa jirtu akka waan kana dheeressuuti. Waan kana dheeressuuti malee akka nama giiftii kana fudhachuu jedhee miti kaayyoon kan kee. Akkas miti dubbi. Ishin hankaraddaani. La ilaha illallah. Namni akka biti ji'a kana hunda si wajjin dubbatte ijoollee si wajjin dubbatte koyi. Ati amma akkuma dhuftee har'a nu dadhabdeeyyuu.